Obboleen saabsirii tokko bitan ammanni ati nurra fuunaa shirriqi waliin sii kennayyuu oma sirra fedhu. Bakka qarlaadhi kaawwanni qarlaadhi kun. Tokkatu nuu fuudhi shari'aan dhowwu ibsa bennaati. Sagaleen kee badee. Meetii irra jira. Wareessi kee gam dhufuu jirtee tokko. Obboleessi kan kee tam fedhe. Nama 900 taa'ee eegaa jira kuttanii. Laal nam kum tokko taa'ee eeguu jira koo fedhamu ta'a. Hin dhufettee TikTok akkan aktitiisiin amtaan dhufti. Hin sirbiti. Amtaan ammoo jaarsa argattee naan sirbuulleen dhoorrayee dhibiin jiru. Maakkiinoidha maakkirraa tadhibi fuusisuuf deemaa jirra eega obboleetti kennuuf deemu jira. Shari'aan fakkatamaa maatii dhala lama gaafatan qarisan. Shari'aan afura iyya marakkoo hin jiru ati yaadin. Ammoo obboleeyyanti fuuta firaan rakkoon hin jiru shari'aan fuuta. Yaa hangafa sanuu boronatti naafuun hin ta'u. Hangafa boron afur nurra fuuta alhamdulillah nagaan bulla barra. Wayyaare mangisti shamsee boisiin keessa jira. Boisii miti kan naam jetti ni bira jira naani sadeekkattaasa. Dhufuu jirti. Daafi hoota bosi mu fuudhi. Haa dhuftee. Maa qoreedhaan ibsa lubbuu edhi qorri. Yana biddee edhi qorri. Yoo isii yana biddeette barreessiti dhufte bar. Yaa moo yoo dhufte kootu jedhin teenne seegarra yookiin maa nutti taphatti. Daafi hoota dhan abboo nutti hin taphatin ibennaatish. Tokkos ni jirti eegme. Sun faqar megen Allah megen rasun enne dhiirsatti kadhachuu jirra sun gaffida eegi. Ati nurra fuutaanaan waan manattaaf tokkollee nan bisnu bar armatti ol baafna. Daaf jedhinedha akkanum jaalatan ijoollee. Dhiibotaa meeqa tajaajila jiru? Kootte hin deebi. Isi dafi hot seebu jirani. Isin tokko jira sun baadiyyaa iPhone sargitee itti hennu diddi. Habbarra fuudhi hoo gistokka boqoota layif. Iyya suniin kooti feeti. Eega abbaa dhuftuuti eegi. Intal hooti eegin midhaafattanii. Eega dhufte amtaan. Daayiferti kaa'ee dhuftee. Maal midhaafattu isin hundi keessan fola dha'u qabdan. Ibsa search. Ibsa agoo. Ibsa shakeen nasi barreessa. Haa dhufti. osoo zayinu hirribni nu qabeeradhi. Kan hin qabu girriibini kaam am haa dhufte barreess bareeda barreess. Kuna ibsa yaamta jirti bar yaamta jirti galchi kuno. Meeto maqaan argine. Tokko barreeffadhe. Gammalee yaa midheen taasi yaamti garuu kuno ibsa Yaasmiin ungoo fi libbiin birteetsu. Hin garre amma. Argine. Yasmin. Miitu maa godhatte? Dafa hora gocha amma yoo isin viidiyoo banatti feetan dafa sanii dhufti. Dafa. Feema soorra Booranaati. Yasmin. Anchi?
Birtaa ujjirti dhufuu jirti dafa dhibbaangaa dafa. Alla uummati dubra kan jaalataami. Naayi bir dabarsan ilaal addunyaa tan. Naayi dubra. Banat. Joomin inta. Allah gajaa'iba. Hayee na foolo. Anchi video ba ammanan. Video banada. Eka maal saa maa kottu inni si kadhatan. Hee? Maa kottuuf si kadhatan qoy. Maani? Si kadhatan akaata seenaa isaa tokko guutummaan. Aga dhufee ni am video banada. Eeywa. Allah nami aktaba mingi jaran. Nami aktaba dhugani. Kun wanti fooloo kuma 150 qabda feema isaa maa laayifi seenteen beektu. Yani warga beda nih. Maal jettee SB? Imbana dai. Muy ni wannan so sai. Maali gaaso zee nu rifni nu qabe. Ana gina marafa. Nama kuma tokko ana waliin namni kuma tokko yoo rafu sigoo garaas hin nyaatu. Achuu jirtee. Booda fattashtanii amma asumaan kottaa jedhi. Rakkoon hin jiru. Nuro Addis Ababa, Nuro Addis Ababa. Jiran atas bayi medir. Ma bakattati nama ma sudah live sente bayi itu kana dulu. Anda ngasih? Kurang kasih bu, kasih makan ya. Kayaknya nampak. Insyaallah Syamsu. Mana Jet? Live sente bayi itu. Kan bel, sayung batu. Ani live senu be. Ma aku mau dibahas tentang kabda mas Na follow na dai di warkana. Mana nih? Namni dibahas itu terbata ma follow setulchan ya ramayu. Tadi pilih. Dan toko murid korada toko itu asal toko murid korada. Kama ake maafit. Kesab. Nagusite kan nagusite mbao. Di bayi teni. Baso. Baba. Adi. Ay mate. Hari ini sat. Tije salah. Oh boleh ya nih sih dokumen. Nah mek. Are dah. Arinjen nama kami dan mek aja wan bete temenin. Apa gini aku sih apa berarti? English fabet. Enam saja. Warna biya wani dasar leka. Apa yang nasi inggalu? Apa amboran abe? Ini kalau kanan dibaca. Apa ang gugur to sunimbe? Bisa Oromo berdubrum jalata ya Rabbi kija. Anin. Bener tak follow? Aku masih follow. Guys, coba arsi tadi cerita ini baju. Kulit kau awal berat terus dah faham. Ambil double kawan. Oh boleh tadi sih no boleh tiba ramah follow kok tadi sih. Sanin ken. Lakistano hana follow ani tias mana fang kabato na. Kainan gat to kalle arif sa sigan ifsal len silak amni di lamma fa goda lamma fa de sanis la sadeta fa goda chuma la beta misho sharian ratba. Man. Sadeta fa na fuda di misa. Ma? Dale jam. Arauda. Ni berat. Aja berat teman tiap. Boleh. Malah malah. Jadi berarti tuh. Normal. Mane? Ma tu berat to mane tila. Dalle jechuun
jechuun homaan tartamaan san bira waan hamtu atillee bira waan hamtu Mooyyaa tumaamti jedhan. tiimoyen wanni tokko Daala jechuun waan waan gar keenyatti akka malee waan hamtuu gar keessanii waan hamtuu ni jedhan ammoo waan sun maqaa malee maqaa dhahennaan waan baalagee gar keenyatti natti maani dunna. wabanne gurrassi yoo bira gowwaa jechuudha. war bira waan hamtuu Wallahi. Maalin Waan akkasitti nanna. maal sittiin? Isaan natti midhaan wanni waan ajaa'ibuuti. Arrab gugurdaa qabi. Maal sitti men? Ittiin filtan qabu. masaara dhiira jechuudha ibsa maal addunyyaatti qarmana kan caasila Ani imaadha. Allah biyyatti arsila ibsa diisi gartaa bita tokko Akkafuma. keessa beet na fuudhanii addunyaan bilaasha Bakka na fooloo akka inni midhaagina silaa doon qabaachuu illee baattan mucaan gosa fuudhannaa ilmaan teessan fataa jirisanii fuudhu Tanoo yaadu jala hin dalle Biyya teessanitti hin ayyamama. maani Fuudhuun maani eeyyaban jechuun akkam Booranatti. diddameessa fuudhanii irra dhalannee bara haati ta'e shantameessa jirti Maal jedhu? Diidameessa biyya fudhate. Dhalanne. bareedaa nama beekta. Diidaman fuudhanii isin biratti? shantamallee fuuteegii waan bulchisuun qabaatte amma dhoobdee tartaraa bulcha Akkam fi shamarran isaanii yoo ishiin jetti shamarran teessan. laal tartaraa bulcha dimsi qannas baardiyaan foonii bitatee rakkanne Jechuun jechi keessii galee jechuun yoo wayita irratti fuudhan kana ishiin jetti jedhee. barree Dubbattoo qarma. laal gar keenyatti dhibballee fuutibsisha yoo dandeettee kudhan namtas kopheessa hoo fuudhe loon kudhan barbaade garuu Loon kudhan qofa? Na fooloo qarma. Loon kudhan qofa kudhan fuudha? eemaa sunuyyuu waa'een isi feeffanne teteenna sii kennine Baraana xaamiree maal loon kudhan jechuun. ara isa nagamii fuutan gar keessanitti Iddii. Dilibsiin bichaan diidama. Dilibsiin diidama. paantii noo Kudhan jan. kudhan isha callaa Ganaa sangat jira. Ganaa sangat jira. Waa meeqa jira? Re'ee jira. Kaaya. Dhibba sadii. Kaaya jira qarshii kafaltaa. Teessan nasa bareeda. Nataa keessan loon kudhan bobbaateen qofa. bakka yaa kasaar ta'areera keenya tokko kan argee fuudhe loon tokkoo fi birri kun kudhan illee geettuun hin deeffanna bakka paanti kudhan shan hin fidin. Durriye. Yasmiin. Ila deeblaa libsisha deeffanne akkas bakka yaasmiini. Wanni sullee kudhan shan fidan nuu fuudharee nuu ka kudhan shan fidan feenaa. Dhageettu. Dhagaa'u jir. Isiin maal barbaadde maal faa yoo fidaniif? Folo jala godhaana fuudha iddoo adda biifedhu. Folo calleegi kum dhibbi lama akkas kum dhibbi lama seeni ammumtaan na fuudheetti. Taphachaa jirti isiin filtarii waliin taphataa jirti caamu kana. Abba isiin eegonni silki afaan hin beektu badi. San marka yaa. Laal 70 Kan kudhan torbitaan iddoo kan argattee awwareerti qarraa qiliyyaa nu cochooti. Umriin isii meeqa? Umriin kan ta'e meeqa?
umri waan beekta umri amma maal Uncle Baz, welcome. ibsaa falo sidhaa qar haatteetta wanni tu falo dha ina saddeet na follow ito. Follow na good. kana sawtitti tal maal dhagawutti Mane. Indaget tuana sinjet. Manet.